hiba kan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaatiya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirraa margee nan hiba qabda seenaa cima nan hiba qabda seenaa cima. Ya Samina Bocha, Sinama Kennedy, Ya Dachina Bocha, Tisudukoti, Tutukana Kase, Namana Ganteti, Girafuna Kata, Fiata, Mubata, Kamida Chito, and Sinamala, Kantiata, Consignata, or Sino. الشما هركفوني كبدم تصدق تي في أوروبيا مقالة تورونتو دا أكم جرتم بك جرتم مرتي نجيني اسم برهاجراتو سنين جنة كوبين تي في أوروبيا مقالة تورونتو دا تنكرا تمساس ساتلايتي ONN تكافو أوروبيا نيوز نتورك جلت اسني دبرتو جلتي كوبي قلمي سينا جتو كبدي سني دي هادي تنجرا كوبي قلمي سينا جتو تنمان درو دبرسنا كيست odeeffannoo obbo Dhugoomsaa Dhugaasaadha warra bara jalqaba 70 mootarraa eegalee adeemsa qabsoo Oromoo tan dhukaasa duraarraa eegalee haga arraatti sadarkaa adda addaatiin qoodalachaa jiran qabadde isinii dhihaaddeetiin ture odeeffannoon goonetunis tan kutaa tokkoffaadhaa turte seenaa 70 mootaa keessatti qabsoon Oromoodhaa akkamitti eegalte rakkinoota yeroo san mudatan namoota yeroo san wilgituran kan tuqu ture arrantana ittifufa isaa kutaa lammaffaa qabadde isinii dhihaaddeetiin jira kutaa lammaffaa kana keessatti waa baay'eetu tuqamuuf jiraata rakkinoota hammana hin jedhamne gaaga'ama hammana hin jedhamne kan hiree Oromoodhaa iftuubatti deebise kan bilisummaa Oromoodhaa baroota 40 ol iftuubatti deebise tuquuf jiraata kana keessattis namootaas tuttuqa namoota arraantana lubbuun jiran kan biyyoota adda addaa jiran kan namoonni baay'een beekus maqaan tuquuf jiraata sanqullaa osoo hin tahin itti gaafatame isaaniitiis badii isaanii dogoggora isaanii mara tuquuf jiraata dhuma bara 70mootaa keessatti waraana bilisummaa Oromoodhaa kan lakkoofsi isaa 10,000 ol ture kan meeshaa gurguddoo lolaa waan taankii fi madaafa hin tahin haga misaa'ilaatti qabaachaa ture gaagaama uumamerraan kan ka'e 10,000 irraa akkamitti madoo fi dadhaboo 300 hafuu danda'an nuuf tuquuf jiraata egaa daawwattoota keenya galmee seenaa deebinee wanni gulaalluuf madaa kaasuudhaa fi hijaa walitti kaasuuf namoonni walitti gufatan madaa dur walitti akka buufatan gochuuf osoo hin tahin dhaloonni har'a lafaa ka'aa jiru rakkinoota gaaga'ama qabsoon Oromoo keessa dabarte hubachuu waan qabaniif namni seenaa ofii beeku badii hojjetamterraa of eeggannoo guddaa akka godhan gargaara hamma dhuma qophii teenyaatti obsaan akka nu waliin turtan isin gaafachaadha akkan isin tajaajilu ana Ahmad Sayyooti ammaan tana obbo Dhugaasaa Dhugoomsaattiin isin deebisa. Gaarri tokko jira. Gaara san gubbaa bishaantu jira. Tokko wajjin bara tokko mukas achuma ta'anii qunnamtii bakka hundaa'uu ijoollota magaalaatti xiqqoo ni qunnamanii anis information yeroo sanuu nama miila nutti erganii qunnamaa turanii samboo dagaa lolli Somaalee dhufee namni argitee maqaa Oromootiin hidhate achirraa faca'ee hojjechaa akka sheexanii leessaa akka Magasa Shomaral ilma Shomaral iyyee tokko duraan dhufee lola bookisanatti godhanii inni du'ee namni kun isarraa faca'ee fi karaa biraatti jettee isaan faan bootira dhufanii namni bakka walitti godhee gaa amma isaanis karaa manyoo kanatti ol ba'anii asitti lola tokko
Raabadannoo kanatti godhanii achirraa gara booqee kana ol dhufanii booqetti walitti dhufuu eegalee jechuudha. Maaddee silaa gubbaa qorichaatii fi carcartanatti jijjaaramte kana keessa ol dhufanii jechuudha egaa booqee gahan. Sana booda achitti gaa ijoolleen magaalaatti namooti cabe walitti dhufeenyi nu ijoollee carcariin walitti jarrabaa walitti bahuudhaaf booqetti jechuudha egaa booqee as gahan. Warri amma lolli Somaaleetii fi lolli argitee maaraa kunis iddoo jabaatee milishaan ol cabtii gad cabtii waraanni booqes walgayitiin teesse asittis jaaruu eegalan. Amma ummatuma milishaa kan yaa'u kanarraa uummanni qawween hiikamu waraana bira guutti. Kasuma lola Somaaleerraa qawwee hidhatee gales hawaatti akka kenne goleen faanis karasiin dhufan waraanni guddataa dhufe. Amma gaa yeroo tana booqetti gaa amma miseensonni SPMS kan miseensa silaa amma nuti waajjira siyaasaa jennuun kun warra jiraachiftuu gaafas akkas jedhamanii miseensa koree iddoo jedhan keessaa warri dura taa'onni hangi tokko dhufe cinaanis amma warri akka Galaasaa warri akka Baatiiqii Homboodirra dhufe warri duraan dhufe Magarsaa Barii fi Goota Bobbaasi badhoodha. Badhoon kun dammaisas ni jedhanii nu biratti fi ammallee qorichoo jedhanii tokko jira ammas kan ijoollee karaa sina warrumaa erga baalee san keessa ture isaan kun kanneen warri karaa Arsiitiin dhufan isaan kun asii waan ammas jiilchan karaa Labuu san karaa jaarran jiru wanni Asaboo san achi dabre booqerraa. Isaan achi dhaqanii booda Magarsaan falleen achi dabranii achitti singa tokko ta'anii efa walgayitii booqitti godhatan booda garas dabranii achirraa as deebi'an. Amma gaa yeroo tana amma waraanni kun hedduu guddate. Sadarkaa birgeedii fi cibirratti ijaarame. Hanga Asabootitti asiin hanga Haramaayaa hanga Huunoo gaditti singaala mul'ataa kana gobeellerraa hanga Raammisiin hanga booqitti babal'ate gara Buttaa 19 ijaarame. Waliigalaatii lakkoofsi waraanaa gara 10,000 gahe. Meeshaan immoo wanni akka misaahila baazuqaa rasaasan silaa miliyoona lakkaa'amu kanaatu godachiisa goda kaanii kaan. Namni ol darbe amma gaa qunnamtiin jiilchan bahuu dhageenyaan Chaayinaa wajjin hariiroo guddaa qaba. Innis akka nuti dhufuu jetteeti Chaayinaan barbaaddii jedhanii innis akka ala bahu. Udinis argitee waan Oromoon tokko taatee jechuu dhagayaa turte sossoon yeroo sanii ol ka'ee hedduu ol ka'eef jecha biyya keessais waraanni jiru hundinuu yoo nama dhukaasuma eeggatuu malee hundi walitti hidhamee ture. Suudii yeroo sanatti nama dafaa jila ergadhaanis deeggarsa isin barbaachisu hundi isiniifan godhaa jettee amma jaarran faanis akka deeman karaa biyya Suudii jilchan faan garas akka deeman. Karaa biraa immoo leencoon fa'aanummaa gaa gidduutti achitti hafanii turan biyya keessatti biyya keessaa bahanii dhufanii leencoo fi wanni abbaan Caalaahuun karootti amma jara kanaa wajjin walgayitii godhatuuf ta'an amma leencoodhaa bira dhufe abbaan Caalaa bira hin geenye. Nutillee yeroo sana amma karaa saboottan jirra ijoollota yeroo sana achi turraa odeessa qabna malee walgayitii godhatan. Amma beekaa waraannis guddate uummanni cabee biyya keessais caasaan diriirfamte qotee bulaan hanga eegamatti haabaawwati jaarmaa caasaa haabaawwati wanni hafeen jirtu dhukaasuma banuudha. Amma gaa dubbiin gaa amma akkasitti walitti hidhatee hoogganni nagaan bahee kadirreetii fi biyya keessa duraan ture waliin hidhatee waliin deemutti osoo jiru. Bari sofa amma leetanii amma jara kana achi geggeessan. Jarri kun dhaqee amma golee bira ga'e amma karroo ga'an. Karrootti ammallee haasawa eegalan. Haasawa amma leencoon itti dhufee achitti wal mormanii jiran. Naannoo san yeroo sani golee fa'aatu ajajaan waraanaa naannoo sanii golee dhahuyi. Inni gaa naannoo Oromaa san jira maleedha. Haa ta'u amma gaa jarri kun efa achitti walganii asirraa qophaa'anii bahuudhaaf achitti leencoon itti dhufee jiran. Obbo leencoon itti dhufe namni duraan achi jiru jaarradha badhoo yookaan dammaysaa jiilchaadha. Yookaan baarutumsaa. Isaan kana wajjin jaarraa fi mul'istu jira.
haasawa oo warra turanii jetti ijoolleen. Haasaa hanga namni harka facaasutti haasawan irra turanii jedhan. Hoggaa jarri amma saroon boqonnaa geessee jaarranis gara tokkoon karaa mana fichaaniif ala bahee irraachi fagaatee mul'isiis ala bahee irraachi fagaatu jarri walitti hafeetu walumaatti haasawa jedhan harka facaasee. Ijoollee wardiyaa naannoo jirtu. Sana booda ijoolleen hunda garee dhukaasuma dhageesse. Dhukaasni dhuka'ee dhawdhaw jee qawwee takkittii keessa jira tadamma isaan harkaa qabu. Namni lama du'ee leencoon bahee jechuu dhageenye. Leencoon baanaanis mul'is fuudhee oonoo Jibuutiin dhawe. Amma yeroo jiilchan duukanatti jaarratu ajjeesee kan jiru warri barattootaa warri waraana dargii keessaa dhufe kan milishaa keessaa dhufe tokko namni cabee kuti. Maaliif akkatti dafamee jaarratu ajjeesee tarkaanfiin fudhatamte namni kun yaada akkasii fudhatee yoo jaame osoonitii fi lollinis hin ta'in jalqaba hoggaa dura jaallan gaaroo dargii wajjin turan aabaan kan keessatti ijaarame keessatti icaat kan jedhamu jalatti malee maqaan isaa uummata biratti hin beekamu icaatiin beekaman. Amma icaati Itoophiyaa warra icaattu gayyaa'ee jira warri duraan jaarraa wajjin qawwee xinnoo eegale warri ijoolleen qotee bulaatan. Amma hunni jaarraan faanis sagantaan siyaasaa eefa dhufte dammaisaan dhufee sagantaan siyaasaa tun akkana jee erga ijoollee dubballootaa tokko ijoollee ammoo barate tokkotti himee booda sagantaan siyaasaa tun hin ibsamne. Wanni sagantaan siyaasaa ibsamuu turteefi jaarraan faani isaan sirna abbaa lafaati warra abbaa lafaati. Angoo nama biraatiin gahuun barbaadanii waan jettu warri ijoollee waa baratte akka dabbaletti yaadutun waa ususu jechaa turte. Karaa biraatiin ammoo warri kun argitee bara maaraa angoo barbaadaa yaa'a warri kunii warri gaammas ijoolleen amma dubbiin warri olii dhufu kun icaati jettu tunis amma akkas jechuu eegalte. Waldiddaan ammoo hususamtu tuni sababni irraa eegalamteetu jira. Gaafa barii sofaan dhufanii walgeettiin booketti godhamtee jaarran gaafatee jaangaa bariisu anilleen karaa saboossanan ture. Yoo jaarran gaafatu jaarrani hoogganni sii miti hayyudureenii. Hayyudureen kun godhame korree duraa gaafa taa'u diimaadhaa jechuun himamee ture. Ergasiis 1977 yoo korree taa'u 77 gumiin sabaa haala tattamaa yeroodhati wal geesse amma hoogganni diimaan faana waan hin jirre hoogganni yeroo tana as jiraachuu qaba haala tattamaan keessatti jaanii miseensonni gumii sabaa yeroo sanii wal gahee bariisa bakka buuse. Warri Finfinnee jiru ni beeka. Mul'is faanis biraa dhufanii dhaga'an. Amma bariisa waan bira jiruuf jaarran gaafate. Jaarran gaafannaan lakki anaa miti jeen. Akkamitti na dho'isaadhaan jaarranis aaree ijoollee takka dubbii tana dhageessee haasaasu eegalan. Jaarranis qurrame. Amma hususi argitee ijoollee waan baratinii fi ijoollee waa baratte jidduu jiru garaagarummaa akka fiudaalizmiitii fi akka gartee Itoophiyummaa warra argitee icaat jechuu tokkotti wallaaluu tokkotu dabballee fi waraana jedhii akkuma zamana chaartanitti illee dabballee fi waraana jedhii wal qooduu ture waraanni kun. Gaafa sanillee wanni sun ni jirti gaafas odoo shakkiin kun jirtu haalli sun dhalannaan dhibbatti warri bifa dabballeedhaa sun akkuma jirtu jaarraa fixe jedhee namummaa waa barate ijoollummaan silaa jaarraa amantuu hundi hin dhaabbanne nama qotte. Amma waraanni sun deemee faca'ee dhabamee nama gara 300 kan hin geenye kamaduu fi dadhabaa wajjin hafee ijoolleen gara mul'atatti muraasin tokko kajaarraa faana jaallan dabrennaan faana oriite. Dammayisaa tokko wanni billisaa tokko faana gara mul'ataa jala naannoo qullubbiidhaan gara mul'atatti goola lafa jedhamutti ganama barii itti bari'ee uummanni gaaraatti bu'ee garayyuutti iyyanii lafa amaaraa fi warra akka amaaraatti uummanni naannoo sana jiraatu zamana sanitti itti iyyanii ijoollee san halaalumaa achi seenee qabe osuma januutti tumanu fixan ijoollee san tokkolleen gadi hin deebine.
haalli sun argitee nama ni xiiqessee karraaf immoo walitti deebi'eetuma gara mul'atarraas milkeessaa fa'aa qaama booda kunoo lola gaafa chaartariitii baamu karaa dhiyaatti du'e isa fa'aa innis humna muraasa tokkootiin wajji dhufee ammallee ijoolleen gariin isa ammas gamanaan muraasa tokko tageessu dhufee gara muraasa lamaa gara mul'atarraas deebi'ee asittis gara muraasa lamaatu hafee muraasa lama sadii hafee gara muraasa shanii ni ga'a. Kan duubatti faffaca'ee gaa tartiiba waraanummaa keessa hin jirre wajjin gara nama 300 ni ga'a. Deebi'ee gaa of ijaaruu fi amma gaa kora teenya jedhanii gaa amma kora godhannaa ifa jaaran deemee bakka godinaa bahaa kana yuduree godinaa kana ifa jaaran deemee bakka bu'uu qabaa jedhanii amma kora tolfanna jedhanii ammallee walga'iitii yaaman. Yeroo walga'iitii adeemsa qabsoo keessatti tahee jiruu keessatti namni waliin jiraatu kan waliin hojjetu afaan wal dabruun waan jiraati. Mana keessa kan waliin jiru abbaa fi ilmaa walitti gufatu. Abbaa warraatii fi haati warraa walitti gufatu. Obboleeyyan walitti gufatu. Garuu jaalawwan waliin kakatanii dirree qabsoo waliin seenan. Kan dirree falmaa waliin seenanii fi kanneen biraa kan adda godhu jaalawwan kun kan obbolaa fi qunnamtii namoota biraa hiriiroo namoonni biraa qabanii oli. Maaliif namoonni dirree wallaansoo waliin seenan obbolaa fi obbolii miti kan bira jiraatu haadhaa fi abbaadhaa miti. Jaala isaa kan wal amanee waliin seene yoo du'es kan isa awwaalu isa madaawus kan baadhatee isa baasu isa. Egaa haaluma fedha keessattuu rakkoonni uumamti rakkoolee uumamte jaalawwanii fi qabsaa'ota wanni adda godhu kan biraa yoo jiraate rakkinoota uumaman gorsaa fi marii fi qeeqaan irra dabruudha. Haa ta'u garuu kana qabsoo Oromoo keessatti qaama hoogganaa keessatti haalli akkanaa kun uumamee ture. Sanirraa kan ka'een yeroo isaan bittinnaawanii haga bicuu takkaan sossoohaa turan keessatti fottoqiinsa badaa uumame nuuf ibsa akka itti aanu. yeroo walga'iitii yaamanii yeroo amma gartee jaarranis kutee humni walitti deebi'u amaaranis duula banu kana bobbaasanii ajajaa waraanaa ga'isaa karaa harawacaa kana jalatti humna ittisa godhee waraana daqiiqachii gadi hin buune waraanni jala ta'a uummanni asii baadiyyaa hunda nyaata waraana karaa qabatee taa'awanatti ol guura. Isaan ofii argitee namni tokko gadduuba dhufe bobbaasaan asuma dhiitichaa lafarra gangalcha. Ofii immoo asii Shee Muhammadii wajjin barcaa mana Shee Muhammad Alwaanjalii sheetii tokko jira. Isaatu mana dhagarraa ijaaree hulaan isaa keessi adda adda achi keessatti jimaa qaban. Nutuu gaafa asabootii dhufne achi qubanne. Galaasa waan gadaan faanis abbaan xiiqii faanis achumatti dhufan. Amma gaa achi keessa ture boodarra waraanni amma gaa ni haasofna jedhanii walitti deebi'an amma karaa kollaa kanatti mana kanaa bayanii. Hogganaan abbaa xiiqii kanaatu jara maali as jazbaat haye waraanni bilisum waraana beelolaati malee way waraana mootummaa ta'ee bakka takka taa'a waraanni sosso'ee tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhe. Gaafa duraatis mana keessanitti inni gaa Lubbaaboor irraa dhufee barataa Finfinnee sanatti mana abbaa xiiqii fa'aa taa'aa waliin guddatan. Olaanaa nani jedhamu kun bobbaasaa jennaan gaafa siin boodetan olaanaa jedhaniini inni kun dhaloota Lubbaaborii isaan wajjin hiriyaadha achitti waliin baratanii barumsa keessatti isaan barumsa isaanii yuunivarsiitii isaaniitti kutanii inni immoo waraana seeneeti warra zabana sangaa mukonnan wajji warra jedhamu mootolokootatti barate. Karaa ture leenjisaa ture. Achirraa qabsoo bilisummaa Oromootti makame ajajaan duraanis madhee waan tureef. Sani ko amma gaa abbaan xiiqii sun akkas jennaan kunis lole. Kanan fudhadhu jee diktaatara waan jecha waan namaan jettu kana jeetu fincilee waraana wajjin walgeetti dhufuutiti. Amma beekee jaarraa karraa dandamanne amma humni gara muraasa shamoo agasiituu ni gaa arbaa guguu jiru malee muraasa tokko arbaa guguu ganaa dhaqqottu waan galaasan faayyoon san
humna xiqqaa tokkoon darbaa guguu jiranii. Isaan malee humna karaas jirtu malee asaan magaraa muraasa 4-5 ni ga'a. Amma muraasa lama fudhatee gara walgeettii dhufuu dide. Oduma isa eenyu lolli guddaan tokko godhameetu haasuu lola qoraa jedhaniini. Namoo waraana keessaa filamee hoogganooti maafa boosoliitii fi abbaa muraasaa nutu gaafas qabarratti dhayne. Lola goonee gaafa san waraana dargii nurra jiru nurra guddatee hanga tokko irraa finnee akka qaraatti raffifnee booda gamaan nutti fe'ee duraa baanee gama gaara qabannee walgeettiin guyyaa sanii haftee itti marsaa lammaffaadhaa bobbaasanii dhufuu didee ofirraa teenye. Badhaasoo ijee dura taa'aa godhatamee ajajaa waraanaa gaafas dhugaasaa godhame. Bobbaasaa san gaafa duraa walgeettii san sababaa inni hafeef hafnee anaa fi Buriisoo Rabbi Rahmataa godhuu fi ammallee guddataa nama 3 ammallee eenyu jedhanii gurbaa tokko dabballuma sunis mul'ata jedhanii mul'ataatu shaa jennaani. Isa taa'ee amma jara kana ijoollee sana ajajjoota waraanaa kana dubbifne maallaqa nu kannaa beelannu fixxanii baay'ee nu dhoowwattanii jedhanii maallaqa xiqqootti kan waan harkaa qaban Buriisoo fi wanni guddataan kun ijoolleen dubbifne haa jedhanii biraa addachaane. Daranii obboleettii abdii qophoo takkaa fi mul'ichi muciyyoo mul'iftu takka jedhan nu jalaa qabatan. Duukaamsanii gadi dhiisan akkaan wardiyaatti godhanii eeganii. Isaan Bariisoon wajjin hariiroo qaban jedhanii. Akkasitti gaajaarri sunis boodas nutitanii ijoollee muraasni 2 akkasumatti ammas fottoyxee hedduun ishii sababaa sangaa muraasa 5 ture muraasa 3 qofatti deebi'ee jechuudha. Muraasni 2 muraasa 2 kaan kafaca isan irraa kaan muraasa tokko bobbaasaa biratti hafe muraasni 2tti deebi'ee dhaqee loleeni sanis facaasee bobbaasan akkasitti achi ka'ee baafatee karaa biyya Somaalee kuti. Akkasitti lola wanni faca'iinsa marsaa lammaffaa kaduraa lola gaafa jilchan du'e namni akka jirutti faca'ee meeshaa goda jirtu hunda guursisee akkasumatti dargitti galee jechuudha. Kalammaffaa humni muraasa 3 ta'ee ititee diinallee lolee ifa gatu ture ammas bobbaasa rabshaa kaasee muraasni 2 ammas jala faca'e. Karraa hafee warra muraasa 2 keessaa walakkaa olli faca'ee walakkaan tokko biratti hafe. Walitti deebi'ee gaasan booda ofitichanii ammallee ofitichinee qabsoo hidhannoo itti finiinsuudhaan jaaramee adda bilisummaa Oromoo gadaan faanis ni jiranii san booda ammas amma gaa yeroon tun beeku 1979 keessa jirra. 80moota ganaan seenne 1908 fi 9 akkatti yaa'in tun hundi nutti deemaa turte. Amma gaa 80moota kana akkanumaan osoo ofnu 80 seenne. Bobbaasanis kutee humnis inni itittee amma walgeettii waraanaa jedhanii kabakkayyuu gaa amma haalli fooyya'ee waraannis dargiin sagi tokko deddeebi'ee humni keenya kunis karaa arbaa guuguddis karaa asiin baalee kana sangi tokkochi faffaca'ee humni bal'ate baddaatan hunda keessa bal'ate amma. Kana gaa ammoo guyyaa kana el'aa'ee miila jala walgeettiin godhamte. Walgeettii godhamte tanarratti gaa walgeettii waraanaa guyyaa waboo waan jiruun akka yaadannoo gaa gadaa gammadaadhaati namni waan kana bu'uura kana kaasee irratti haasawame guyyaan kun guyyaa waboo haa ta'u. Guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo diina Somaaleetiin lolaa bahee diina Habashaa akka Somaalee cabsee nutti gaddeebi'ee lolaa bahee of keessatti rakkina isa keessaa kan isa mudate. Irra aanee as gahee jiraatee diina injifatee har'a guyyaadhaan walitti deebi'u kun guyyaa waboo haa ta'u. Jaamee guyyaa kana Januwaarii kajaamu kanarratti akkasitti osoo tutubamee jechuudha. Jireenyi gaa jidduu tana keessatti jiru waan himanii fixanii miti. Haala jajjabaan nu mudate yeroo bobbaasaa tana yeroo jaarrarra hamtuun nu mudate yeroo bobbaasaa tana hogganoota akka Bariisoo kana Bariisumaa fi Abbaa Xiqii kana anaanneffatanii ijoolleen tuni warri gartee bobbaasaa wajji achi bahe humni dhooyti jennee isaan kana fuunee karee arbaa guuguun dhaynee humni kun deebi'ee isaan lolee bobbaasaan ka'ee baafatuu danda'e. Otoo bobbaasaan jiraatee jara saniin achi duramee Bariisoo karaa Somaaliitiin duunes laasetti harkama Oromootiin dhuman jennee nuti hanga jajjabii wal fudhannee arbaa guuguutti gallee akkasitti isaan sun achi jiraatanii booddee gaa inni sun humna hafees tarkaanfii irratti fudhatamee inninis bahe.
Oboonga akkasitti guyyaa wabootis sana booda ifa barii sofaan asitti jiraatanii guyyaa wabootis asitti godhamee guyyaa wabootis mirkanaa'ee jechuudha. Haalli gaajala qabaa kana ture. Akkasii gaasuun akkasitti haga yeroo amma qabsoon tun jiraattee hogganni boodarra amma dirree barii sofaanis achitti banii arbaa guutti jiraatanii sana booda barii sofaanis wixinee haala yeroo irratti namni yaada wal dabarfatu eegalee biyya alarraa barii sofatti amma yaamissi dhufe ergaa dhufte karaa Soomaaliyaa kana Soomaaliyaan nu wayyamtee haalli yeroodhaa jijjiiramaa jira. Qabsoo haala polotikaa yerooti wajjin qabsoon teenya jijjiiramuu qaba. Biyyattii Itoophiyaa tana keessa amma kun Raashiyaan seente warri sila sooshaalizimii jedhugaa isaanii wajji galee nulleen kaayoo teenya tooftaa qabsoo teenyaa fooyyessuu qabna. Hoogganni kun dafee wal argee haala qabsoorratti furmaata kennuu qabaa kan jedhamuuni deemuu dhufuu qabdanii jedhaniini hayyee gaafa jedhanii of qopheessuu eegalan. Yeroo of qopheessan kanatti gaa amma warra kanneen silaa duraan karaa baaleetti jiran amma bariisoo maali doorii barihamoo paayileeta ture nama argitee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ja'ameeti gaafa warra silaa PMC keessa jiru keessai inni karaa baaleetiin bahe garas turee huyi achirraa gamanaa dhufe silaa karaa saniin namni tokko isa biratti dabalamee adeemu yaada yuutti ture. Lammaffaa ammallee karaa mulluu kanaan namni argitee waraana Ahmad Ali Nuur namni jedhamu hawwiyyaadha. Aboo namni kun Oromoodha. Somaaliyaa abboo haa ta'ulleedha. Namni lama karaa isaa kanaan haa deemu. Namni kunis karaa amma qormaata karaati. Bakka sadiin haa deemullee jennaani shaffisaan waan deemuu qabnuuf haalli amma qoranne kun namni isaan bobbaasaa turan kun nama aanni jedhu. Garuu namni sun akka waan dhugaatiitti himamu booda. Informatiina san akka malee fidaa turedha. Informatiina san irratti hundaanii namni sun hanniyya jedhanii dhibbatti itti amananii dafnee karaallee kan geessu shaffifnee bakka takkaa akkanatti karaa kanaan qaxxaamurree dafnee waa godhuu dandeenyaa kan jiruun bakka takkaa kaan. Lakkisaa eegaa namni hedduun hanga boo'utti boo'illee waan nurraa nafne hunda keenya uyi. Haa ta'u wanti sun hin dhaga'amne. Bakka takkaan deeminaa jedhanii itti boo'anii turan. Nama bu'aa ture bakka takkaan deemina. Kun akkuma fedhe haa ta'u lama hona wasiin deemu kun karaa baaletiin kun karaa Ahmad Ali Nuur kanaan deema. Yoo karaa baalillee nutti dheerate tokko karaa Ali Nuur kanaan asiin mullu keessan haa deemu kun ammoo asiin karaa carar kana kasooggaatiin keessaa kanaan haa deemu. Bakka takkaan yaa'inaa jedhanii lakki shaffisaaf karaa irra jiraa haalli karaan qoratamee giti qabaa jedhan. Amma kana hajuus warruma qoratee hanguma silaa hogganaatiga. Haa ta'u waan godhan hin garree gaa naqutanii dhoorguu hin dandeenye akkasitti gaa jarreeni hayyuduree hayyuduree bariisa waabee itti aanaa hayyuduree abbaa xiiqii itti aanaa hayyudureetti fi gaafatamaa siyaasataa gadaa gammadaa barreessaa abbaa xiiqii ajajaa waraana waliigalaa doorii barihamoo faafam dooyyoo miseensa waraana godina bahaa nama ajajaa qindeessitoota waraanaa keessa ture akkasuma falmataa dhokaafu caccabsaa Umar kan jedhamu inni gaa bakka badhaasoo ijee gaafa jarran deemu badhaasoo bu'ee basaa badhaasoo diina marfama tokko keessa bu'ee qabamee diina harka bu'ee bakka isaatii caccabsaan bu'ee caccabsaan hayyuduree fi humna waraanatillee gaa namni geggeessu akka ajajaa zoonii baatti caccabsaadha. Ajajaa waraanaa dhugaasaa ture. Isaan kun gaa amma akka hogganaatoti jarri haga kun nama torba waliigalli isaanii ijoollee immoo isaanii wajji deemte nama afurii wajji 11 akkasitti nama 11 karaa kana deemanii ijoolleen ayidaa nama 2 namni tokko kan isaanii wajji jiru namni 11 bakka takkatti dhumee jechuudha gaafa sayyaa'anii warri isaan fite sun warra argitee karaa goorooree kana siin masalaa kana dhufanii lola hamaa tokko godhanii ummanni achitti lola isaan magaalaa goorooree jedhanii magaalaa takka cabsanii magaalaa guutuu saamanii fe'atanii harreedhaan garagalan.
warri milishaan naannoo tuni amma gaanamu aaree waan ofirratti numa aaraa gaddabreet karaa amma nutis karaa jalloo kana jirra. Uummanni immoo karaa duuban marseetuma laga kana qaqqabatanii eegan hogga shanan si gaddeeban Somaaleedhaan ni fixanii miti meeshaarraa gannatanii qullaa galchan. Namni nuun lole suni uummataa miti waraana uummataa kan mootummaatii miti waraana riphee lolaa kaabaa'uti jettee ogaadenoonni xiiqii qabatanii turan. Namtichi kanaaf bobba'aa jira qorannoo jaraafis otuu geessaa noo isaanitti oduu fida. Bakkuma isaan jiranitti fuudhetti geessire akkasitti ijaatti baate ijaadhaaf ajjeefte jarri. Sana booda gaajarri hoogganneeffatu amma gaajarri kun akka kutetti ammallee hoogganne jiru. Namni miseensa gumii sabaatu galaasumaa fi goota bobbaas qofaatu achitti hafe. Amma galaasaa mataa isaatii fi gatuun warreen miseensa gumii sabaa hin ta'in kun dhugaasa nadi gammachiisi buruiso ajajoonni waraanaa haga qindeessaa sirneessaa kana qindeessaa sirneessaa jechuun warreen kana hunda caalagaa rabbiin azalaa nuuf hin turre malee. Hundee rakkina alatti bahuuraan kan ka'e wal dhabbiin badhoodhaa fi baaroo gidduutti haateesi adeemsa alaa kanarraa badhoon gammachuu hin qabu. Waan ja'uutu jira. Kanarraa wanni beektan jira. Wallahi suni nuti waan irraa beeknu hin qabnu abbaan beekus abbaan kana arges ka jidduu jirus leencuma yoo leencumaan hime malee durillee nu dhibdee ammallee nu dhibdi. Maaliif odoo namni tokko jidduu san jiru jarranfaan biraa deemanii osoo akkas jaanuu du'anii mul'is biraa deeme biran jiru innis odoo leencoo natti haa dubbatu jee du'e nutis odoo leencoo hogga garree hundanuma gaafannu aboon hime hoggana keessanitti ni hime nuun jiru as gahe nuti jijjala wannuma kadammaisuma kanaa nama ajjeese leencumaa beeka malee nuti maaliif beekna dubbiin ammas isaan jidduu jirus leencumaa beeka leencoo kana waan inni ta'e hin beeknuun nuti diigimessa kana hundaafu amma kafaman numisuma efa inni nuti an Itoophiyaa takkaa Oromiyaan ni bilisoomtiin jenne nuun jee diigima san hunda isumaan nutti fide gaagama sanuu inni fidu hunda guyyeetan shakkaa nama abbaan fedhe ka fedhe daa fudhatu isumaa unan shakka isa ka jidduu isu jiruu isa gabba'ee wanni sun akkanatti hajjuu danda'u isa waldiddaan jiraattee dhiiftee magarsaa fi badhoon wal jaalatan hanga beeynutti haala wal jaalatan takkaa isaanii fuula walitti guuruu nu gara wanni guyyaa sanitti dhalatee damma isaa waan isaanii jibbee isaanitti qawwee dhukaasuuf maarree san leencoon adda baasuu qaba. Yoo san hin ta'in ammoo gaafatama leencoon haa fudhatu. Yoo gaafatama namni qabu eenyu jana antiyyaaf leencuman jaan. Gaafasuma isa madan jirure lamaan kun du'anii ka jidduu jiru isa ka gangalatee bayyaan isa akkamitti akka ta'e isumaatu hime malee inni takkaa waan namaan himne nama biraa akkamitti hima. Tumbar nama biraa waan gaafatan hin qabdan leencuma gaafatuma Oromoon hundi leencuma gaafatu tanoo baruu barbaade. Bara 1970 maal 83 Raaree Adam baruu bakka jaamutti hogganoota fi fagaa waraanninuu jiraatee of ijaaree ofutti beekuun baaletti kun arsii zoonii kibbaatti fi zoonii baatti jedhanii bakka lamatti ijaaramee humni baddaa hunda keessa babal'ate deebi'ee ammallee amma bifa haaraan of jaarra jedhamee yaamame. Jila qabsaa'otaatu godhame gumii sabaachuun qora sabaachuun hin danda'amu akka sanitti cinaan keenya karaa dhiyaa jira. Fasa wanti faan goota bobbaas tokko faan ergamanii milkeessa fi goota bobbaas deemanii kanaaf amma gaasitti jilli qabsaa'otaa taa'ee miseensa gumii sabaa yeroo of keessaa filee warri kun ammallee warri filame ammas deebi'ee of keessaa itti aanaa hayyuduree jee file. Hayyuduree godhuu hin ta'u mandeet argitee miseensonni PMC duraanii keessaa turan barreessaatu jira. Leencoon barreessaa ture. Kanaafuu miseensi sadarkaa miseensa PMCtti diiman faanis ta'an faanis warra ala jiru hundi ture. Osoo argitee kaarra mandeeta bakka qabu leencoo barreessan dhaabichaa jiru. Fuunee haaratti hayyudureen jennuun itti aanaa agoonuu jedhama. Ammas deebi'ee amata tokko mandala innee jallee cufan achi asii jedhan. Ammas
taa'amee sana booda 85tti ammas walga'iittiin godhamtee laguma gaaleetti keessatti sullaalee adam boruuti tun immoo waldaa gaaleettii fi raambisitti godhamte waldeettiin gumii sabaa amma nutillee yeroo taana kan duraan jijjiiramoo turre amma miseensa gumii sabatti ol hiidhe namoonni gaafuma san miseensi gumii sabaa nama 3 moo 4tu wareegame lola wanni sanitti miseensonni gumii sabaa wal gahee karaa billiqaa sanitti taa'ee achitti odoo humni ittisaatiif kun karaa qabattee jirtu namni lafa beeku karaa waraanni eegaa jiru raamaysee dudduuban allayyaa keessa waraana dargii fidee akkasitti garaa saafaa fi miseensu gumii sabaa qaba akka takka jirutti dhufanii weerara bananii achitti ijoolleen gaalola sanarratti illee wareegamte ijoolleen ajajoota muraasaa jajjabduun akka guisaa waraabsaa tokko jira mucaan dhufnee ijoolleedha. Nama jabaa ta'ee loltuu ajaa'ibaa ta'ee dura dhaabbatee lolee garaa salleen gaafas madaa'ee odaa namni fuudhu dhabamee odaa milkii tokko sasrabbi raamataa godhuu fi lolumarratti wareegame ijoollee arbaa guutuuti nama jeena duddarra baase humna qaba garaa isaa ol fuudhee duddara kaatee deemanii baase juukinis gaafas duute miseensi gumii sabaa keessaa juuti leenjisaa mommagarlee nama jedhamu nama 3 miseensi gumii sabaa guyyaa isa wareegame kanneen bakka buusuudhaaf sanboota sammas magarsaa baalee tokkos karma baalee kanatti wareegame bakka sanii nuti jijjiiramoo turre yeroo ammaa kuma 1980 kana keessa 85 keessa ammallee leenconis mandeeta ergee aboo ani seenuu hin dandeenye nuti amata tokkoof karaa asabookkana muraasa lamaan achi bobbaasanii leencoo kun nama fuudhaa jedhanii anaan lafa beekaa naafi dammaisaa tokko dammaisaan inuu miilaadhaame akkuma achi seennetti naafi wayyeessa fi jiraan booda addeessaa nutti dabalanii arbaawwanni kana asaboo kana amata tokko guutuu halkanii guyyaa osuma rasaasa qabuun ummanni safaraan nutti ummanni safaraa akkuma nuti galletti achi dabarreessa safaraan jaarame namni safaraa gale ummanni naannoo ni beela'e ummanni midhaan hin qabu qincee sana amarre kun safaratti nama galcha kanaaf fe'a halkan lollee qincee sana jalaa fudhan osuma akkatti deemnu booda bishingaan xiqqoo aduun balleessitee asheeta kana oduu guuran oda kaanee karaa biyyoo karaa baafne dabala achitti lolli nu jala deeme achitti gaa booda galaasaa qunnamuu dadhabne inninis ofirraa of duuba deebi'ee nuun jaanii akkachi as deebi'aa nuun jaanii of duuba deebinee walgeettiin suni waldaa gaaleetii fi raammisitti teesseen jaa achitti gaama leencoon maandeeta ergee aboo dalaguu hin dandeenyu itti aanaa jettanii kunoo bara tokko odoo hundumaan dalagin ba'e nuti immoo hayyu dureen du'e hin jenne takkaayi dhuman hin jenne hayyu dureen keenya baa jira jennee himaa jirra ammallee hayyu dureen korri taa'ee hin jijjiiramne kora jennee jijjiirame hin jennu kanaafuu isin akkuma nama jirutti kanuma jirtan keessa akkuma duraanii sanatti hayyu duree jaa bakka buusa jaamee galaasaa bakka buufamee jechuudha. Akkasitti gaa of ijaarree sanbooda gaa loloota garagaraa oofuudhaanii waraana gaa amma lolli argitee wal idduu nu idduutti ta'e hedduu waraana nurraa miidhee diinalleetti illee ol deemuu dadhabnee oduma akkasitti jennuu gaa karaa baqataa mootummaan dargii gaa nama keenya diigartoota keenya lafa durcidhaan bilisoomsine ta'e oborraa gaara mul'ataa dubbee teenya duraan karaa ammas baalee harree kololoo kana kan hundaa'u dubbee teenya lafa cidhaan bilisoomsine tadiinni seenne turte lafti tun hundinuu boodarra gaa dargiin dura garagalee ummata hunda guuree safaraa galchee waan nyaan dhabee ummanni duraan deeggaraa ta'een wajjiin dubbee teenya ta'e kuni buqqa'ee nutti gale gara nama 300 nama 600 haga'u kumbii tana keessa qubsiifnee odoo waatti gurruu amma duubanis gaa amma diinni sakattaaboo eegalee humni jabaatti amma akkam goona jennee gabaafuma amma walgeettii godhannee galaasaas filanne kana ummata kana haala haa boonuu nama wareega kafallee yoo jiraatan waan feete Somaaleen tun naa gootu baqataa kana dubbetti gad dabarsinuu jenne akkasi kaafne isaan kana gaagaraa biyya Somaaleetti yeroo ergamutti lolli hamaan tokko gaa daakata keessatti ta'ee gaafas duulaa bosonaa kunillee miilaa cabee namni hedduun irratti dhumee warra baqataa kana keessallee dubartiin tun lola kana keessatti dhaltii namni manguddoon hedduun ni du'ee namni guddaan achitti dhumee gaa namni illee gaafas walitti hammaate lolli suni gaa waraana abaawoti jedhaniitu uummataa wajjiin
waraanna keenya fi qaayileef fillu irratti lola san gidduutti namni gaafamee hidhame. Isaan yeroo san humna guddoo qabanii humni kun muraasa lama qofaa kun isaan muraasa jahaan dhufanii Girnoobii baazuqaan laga keessatti dhukaasatti bananii akkasitti namni adda faca'ee ammallee uummanni sun hin teenye akkasumatti dhadhiin faanis of duuban deebine humna isaan geggeessuuf deebiteetu warra madoo kana fuudhee bahee of duuba deebi'ee isaan walitti deebi'aniituma gara Somaalii qaqqajeelanii humna san achi geeffanne uummata san achi geeffanne humnitti waraana hidhachiisuu eegalle. Saba Sambooda gaafa xiqqoo gadhaabbanne ammas jilli qabsaa'otaa dhihatti taa'ee korri sabaa sadaffaan 1988 kun jila qabsaa'otaa achittis taa'ee gobeelletti korri sadaffaan Somaaliirraa namni dhufee taa'e yeroo kora kanaaf deemamu warri duraanii bakka bu'oonni godina bahaa asirraa dhaqee miseensonni gumii sabaa sadiitu dhaqee akkasumatti hogga achirraa as deebi'an achirraa namni dhufu achirraas gara miseensonni gumii sabaa sadiitu dhufe hoggaa ol seenan waraana wajjin ol seenan lolli Somaalee keessatti itti bu'ee namni warri gumii sabaa miseensonni gumii sabaa nama lamaa wareegame. Diimaan faan ka yeroo san dhufa deemnu of duuba deebisanii isaan san baasuuf jecha diimaa kana baasuuf jecha namni taphaan dhumne gaafa maaliif inni waajjira miseensaa waajjira siyaasaa waan ta'eef achitti jila qabsaa'otaa san keessatti waan filameef egaa kanaaf hoggana keenya baasuu lubbuu baasuu qabnaa jettee ijoolleen sun hundi irratti dhumte ofii dabranii garaasaa jida waalessa kana keessatti gaafa makiinaa taankii baasuqaan si marsan maal gaafata. Lola baasuqaan sa'aal sadii ol meeshaa gurguddoon lolame. Asitti ijoolleen sun harka guddaan raadamtee kunis faca'ee duuba deebi'ee kunis faca'ee ol bahee nu bira ga'ee kaga faca'ee deebi'aniituma diimaa fa'aa ammas karaa dabarsaniituma fidanii korri sun taa'e kora san irratti gaa korri sabaa sadaffaan dhaabni kun itti utubamee garaa sanis dura taa'aa koraan filame tahee ajajaa waraanatis miseensonni gumii sabaa kan kora sabaatiin filaman ta'anii muudamanii jechuudha. Qabsoon yeroo tana amma duraan namallee dhabnee hanga tokko qawweellee karaa Somaalee kanaan argannee qawwee argannu tan akkamitti seensifanna jennu qawwee namaan malee nun taatu jennee Jibuuti irraa ijoollee argitee amma ijaallota tana walitti qabnee asii lolli kulmis kunis ta'e asitti ijoolleen turis hedduun dhuftee hidhattee Somaalee Hargeysaa sanatti lolaa turte isaan kana qawweedhaan ol argan hoggaan gurraniita gaaraa tana argan dubbiin itti jabaattee dura qawwee faal gurraacha kanaatu waan ajaa'ibaa hanga gara qawwee 50 takka nu gale. Aboo gammannee amma qawwee tana humna keessa qoonnee bobbaa ol argine. Waan kun gaa amma dhufe rasaasa kanas beektaa akka faalii miti akka kilaashii miti fagootti dhawa. Gurguddaadha. Aboo lolaatti ni bareede jennee itti gammanne. Amma guyyaa duraatii warri gaayyaallon tuni hoggaa beeloytu. Yaa qawwee gurateetuma tokko tokko ol dabaddinu harkaa dhumtee nama lama sadii qoftiin keessaan waa. Aboo amma ofitti harrega akkam haa ta'an. Ammallee guyyaa kaan amma ijoollee gara nama 47 gahu nutti nu ergan. Seenti ammas qawwuma akkasii wajjin ijoolleen san nuti akkam nama akkasiiti. Amma gaa nuti hogganni akka jirutti miseensa gumii sabaati beektaa. Maaliif waraanni xiqqaateeti namni kun miseensi gumii sabaa kan jennuun kun hundinuu ajajoota muraasni nama silaa 33 buttaa jennaan nama 33 geenyaan buttaa jenna 29 buttaa jenna bara ajaja abbaan buttaadhaan moo miseensa gumii sabaati beera buttaa 4 jira kanaa muraasa hun geenyu bara hangasumaan balaa buufna maaliif namni amma kanatti keessa gaddeebi'ee akka saglittis jiruu fi akka miseensattis jiru waraqaa caayilolaan muuxannoo gaa qaba. Amma walitti dachaanee mari'anne gaafoo ijoolleen tun deeggarsa kanan nu harkaa baate. Har'a immoo ijoollee tana harkaa baafnee qawween tun nu harkaa baate kasaaraatee nyamalaa ta'an. Aboo namni amma mura humni nuti harkaa qabnu nama hagana. Qawween tun hagana gara nama 70 goone. Aboo yoo abbootii muraasatii fi abbootii muraasaa taate malee abbootii saglii malee hunda tokko tokko jalatti haramannuu jenna. Amma gaa namni hunda irra raabsaniiti fixan namuu fuuramadan nama tokko tokko.
Amo ati namni tokkichi kan kee yoo si harkaa bahe atis waliin kuti ni duuta malee jiraattu. Namni hundoo jaayinyu ni gadhiisanii yoo sagaraa bahe yoo sagaraa oban bira dhaabbatan wal bira dhaabbatan waliin ban. Akka sanitti baatii sadii yoo bichaafan ijoolleen fayyite. Kana fayyifannee ammas talamaffaa taanumaat ammas deebi'ee ammas akka taanee ta'ee marsaa sadii yoo goonuun marsaa afuraffaa Amo haala dhuftu waan ungonu jennee duula kee garee ammas uummata gartee warra bakka shaggooyyee dhiitan bakka wadaajaa dhaqneeta muna waliin qabna akkuma dargiin humnaan nama guurtu. Gara mul'ataa kana dhaqiitii ol baddaa keessa ol deemee nama bakkuma shaggooyyiitiin kana walitti haruu eegale. Gara gaafa chaartarii seenuu kaanu gara nama muraasa leenjifamee fixatee gadi hin bahinuu muraasa 5. Amma gaa akkasitti nu hin argitee amma jajjabaatee kana goggodhaa jiru. Bar mangistuun fiigee nu jaan gaafa mangistuun fiigee tan eessa jira qumbii fi mayyuu buluqqee jira ka qumbii santu hori'ee oborraa ga'e oborraa dhaqanii achirraa wal qoodan nuti warri meeshaa gaaraa guraa jedhanii tan amma irree magaazinaa ture wanni waan qindoomina kanaanaatu goda keessaa fi waa kana waa keessisaa kanan gaalaan meeshaa fe'uu eegale mee bisanitti dhiifnee odoo horiinee waan qabnaa itti anis leen bu'aa buuse amma gaafa hogaachi horiinee namni kun karaa galamsoo kutte asiin karaa billiqaa kanatti kute gaafa kun asii deemee jee wayyaan hin qaata huunoo hanga jijjigatti fiide warri kun karaa Somaaliyaa karaa Jibuutii sandura mana baafnee karaa kibbaa kanatti humna godhannaa jenneeti humni xiqqoon takka baatee maabarummaan sosoo kuttee laga weeb kan keessa achiin karaa Maqdishootiin ol baatee gannaalee wanni hidhaitee jirti maali dalloo kana miila jalaan gammoojjii keessa lafa gurraata ka keessa layyaa keessa jirti. Nama Oromootti waliin baane warra afaan Somaalee dubbatu keessa jirti odoo achi giltuutti mangistuun kute achi kaanii dalloo ol dhufuuf isaanis guyyaa 45 irraa fudhate. Silaa mooraa shaawwii sanuu ni qunnaman. Akkasan egaa akkasitti babbatachaadhaa chaartarii mangistuun jalaa fi amma kaanii magaalaa dhaqqabannee horiinu maal tarafuma tarafaa kanatti haafne jarri nu dura magaalaa gurguddoo qabatee meeshaa hunda jalaa qabate nuti hanguma baadiyyaa keessaa guurannee fi hanguma dadarii fi waa galamsoo arganneeni wayyaanee dura dhaabbatu eegannee zuulama mookkana karaa fadissanii warri karaa muraasa tokko karaa san bahee argate akkasitti chaartaritti nu naqan san duraa namni wal jaalata amma chaartarii gaafa seennu sila marii malee seenne numa ta'a jennee uummata keenya walitti makamuuf gammanne seenne jibban san qabnu ol seenuu san haa ta'u keessa teenyee yeroo namni silaa wal baratee maal jiru namni fafa walirratti arge fafni walirratti arge kuni maali tokkoffaa hoogganni yeroo sanii karaa bahaa kun karaa wal keessaa kana waliin deemne mooyixannoo argitee Oromoota akka lammii takka ta'an gosaan naannoo osoo waliin qoodin maqaa kan hin beekne kabajaa waliin jiru kana hin qaban achitti. Namni hoggaa dhufeessa akkuma warra isaaniitiin himama. Ganda isaaniitiin himama. Eenyummaa isaanii wal beekan. Warri kun hoggaa dhufes leencoofas gandatti dhalatee fi bakkatti dhalatetti himata. Sanyii isaatii fi naannoo isaatii fi araddaa isaa itti himata. Nama kanaan inni amanaa jala khatti dhufe khabaruu ganda beekan kan barataadha namni kun bakkatti barate beena achi beena jan kana kan waliin jitti haa qaban qabakkayyuu hooggana godhan isuma sani ijoolluma naannoo takkaati fi nama ofii beekan qofa ta'e amma gungummiin duraanillee yeroo argitee uummata keenya karaa Somaalee gabbuuf nu kuni dubbiin Arsii fi hoogganni qofti wallagga qofa jiru tokko eegale waan sallakki seerumaan fitannaa jennee seeran wal qabnee wal dhorginee wal sirreeffannee yaa jirra amma gaafa charri seenu wanni suni cidhaan baafte akkamitti hoogganni wanni hoggaasan humna harkanne yookaafuu bilisoomne jedhee namnichi gaccabe chartanii hogga keessa dhufu amalootuma manaa fudhatee nutti dhufe kijiba hanna di argitee bilisomne hoggaa hojiin itti dhufamee haalli jajjabaatu namni bilisu egaan bilisomne da garaan wanni murannoon bireen jirtu dammaqiinsi siyaasaa fi waa hundaan nuti karee wal qarru sun hin jiru namni ni hikkate
gaafa kan gaa chaartarii kana keessatti daranuu ni gagabbatee badaraani gaafa haalli kun hin taane wayyaaneen tun amma gaa chaartarii kana wanni seenneef kana filmaatan halaallu mooraa hagalluu jedhan aboo mooraatu yoo galle dubbeen teenya hundi banaadha akkami galla ishiinis waraanni ishiitis ni gala nutilleen waraanni keenyas moora seena hayyeeni seenna tole moraanu seensisa hoggaa seennu ammallee isin lakkaawanii jennu lakkooytan ni lakkaawan aboo lakkaawama nuti warri gaanamma takka mooraa shaawwitan beeka lakkaawamaa jennu eenyus nu lakkaawa bar warra Tigreetii fi Shaabiyaadha maaliif nu lakkaawan waraan hanga seene fi baajata isaa beeku siduuba gaafa nu lakkaawwatan mooran nu galchanii loon isaaniiti warri gariin ka'ee fincilee ka'ee garatti yaa'e karaa soo tokko faan nu biraahu karaa baafanis akkanu ijoolleen cinaa yaati hanga namaa warra bashutti karaa dhiyaatiin lakkaa'anii akka galchanii sana booda filmaata seennan adda mo'amnaa warra abaa'oo silaa filate hunda wayyaaneen guurtee hidhan guurtee ammallee sanii dhabaasaa jaanii karaa leetu koree leezoonii janii karaa shaawwi kana na ergani jaraa wajja hoggaa sabne jara nuti nama tokkollee hin qabne nama keessanii hattuu fi shiftaa nama najjeesee gurree qabne inni nuun jaa aboo dabballuma keenya mo'ee ol dhaqee tonga wal gaafate nama hidhaa jiru lakkoofsa finfinnee dhaqee hoggaan fidee garsiisu kunis nama badii bakka akkasiitii boojina kana bakka akkasiitti isaa maalee hatufuuni kana marre aboo kijimu kana nutti gadhawanii hin taane jennee gol deebinu maal taanare aboo isintu beekatanaa nuti ofirraa gaaratti aanaan jeenanis hayyee ni baana akkam jetta wal mari'anne anu gaafa sa finfinnee dhaqee na jira hayyee waan irra geenye nu si dhageessisa gad deebinaan jaan shaawwitti wan gad deebi'ee bultii kudhammoo kana bulu atillee achiin deemi mooraa dhaqee jana edaa waraanni nu kaata mooraa bahe amma gaagaroo akkuma ta'ettuu anis deemee mooraa dura bahe mooraa sanittan deebi'ee namni wayii natti himee nyaadhamte deebi janii booda ummatamaan tokko fuudhee bakka waraanatti dhaayidhee waraanni kun eessaa gad dhaabbatu gaalolli bakka iyyuu baname namni nama maalaa ta'ure cabne eessa barbaade namuu ganda ofii bakka irraa dhufe barbaade Harargee irra kabaalee jiru Harargeetichi fiiga kabaalee Harargee jiru achi as fiiga kabooranaa Arsii keessa jiru gara Booranaa fiiga kaboorana keessa jiru gara Harargee as fiiga amma namni kun maal haa ta'ure namuu ganda ofitti hodhuu malee amma gosa barbaadde namuu gosummaan nu keessatti itti gadhiidhatu eegalte gaa amma wanni kaleessa dabballoota jedhanii nama beekan garramadan hundi naannummaadha tanaaf fidanii nu gubba kaayanii hijaab wal seeni gaabo gaafa kaan gaa asii gaa akkuma ta'ettu of jiraachisee 1993 wayyaaneen ol deebitee of jaaruu eegalan 1994 lolli banaa dhufame lala isinis hanga nama 1500 galchaa jiran waraanni nuti ofirraa qabnu nama 300 ga'u awoo nuti gaa hanguma xiqqaa kanaa hun galchinu jenna isin ummatuma hundaa galchaa nuun jettani hayyee daa'e waraana faffacee hundaanuu amma gaa caalattis achi nama hin ergee caalaan karaa gindhiir kana jedhe yeroo baanu kana gaa ammaa wanti nan itti deemu haalata ammaaf bu'uura ta'ee haga ammattuu bal'ate kuni chaartarii yeroo galamutti illee wal hubannoota dhabuun osoo informeeshina gaa waliin kennin itti seenuu ammallee gaafa bahamullee ajajuma gad dabarsuu malee waan irratti walii galame dhabamuu hanga chaartarii keessa jiramu sanis namuu kophaa wayyaaneen sagantaa baafatteetuma namuuf hojii gootee namuu naannamoo fi zoonuma ofii jiruun dalaguu malee wal qunnamanii yaada wal jijjiirratuu dhabuu miseentuu gumisa baa hundinuu Finfinnee keessa jiru achumaa yaadan isaanis haasawaan qabudha wanni ishiin dalayti saniif jecha gaa qurramni gartee yeroo san maaliif kun hin taane maaliif dafanii haala kanatti dhimma baanii horan godhanna jee namuu oduma alaan aloo oduma walitti hin fidin oduma namuu hojii qabamee nama fiigu halkanii guyyaa loluma gaafa chaartara keessa jiru loluma sana booda lolumaan chaartaraa baane lolaa chaartara baanan ni diigame namuu warri kalee akkasitti dhufee guutee bilisoomnee sun hundi ni gale ahuursoo fi maalatti gaa qabuma wajjin turaab ta'e san meeshaan hundi akkasumatti galte hanguma dirree irraa dhufe kan muuxannoo qabu kana jabaatee ijoollota jiraatee ijoollota ammallee faffacaatallee walitti deebi'ee jabaatee ammas deebitee boofatti wal geettiin godhe maali 95 dirree dhawarraa namni magaalaa kan hundi dhufe
odoo gaafas bakka san godhan qora godhanii waa takka nagaan fixatan ammoo haa ta'u walgayitu muraanatii walgayitu uummataa godhan san akka jirutti hoggana bakka jiru akka inni itti taa'u namoota jiru hunda waraanni akka jirutti walgayitii magaalaa dhufe harka hedduun basaasa wayyaaniti hoggaa walgayitii sanirraa gabbaan weeraramaa baname bakkayyuu weerara san keessatti gaafani namni Buriso Falleen odoo addaan hin citini ka galaafatame maaliif akka inni hoggana bahaa ta'e waan beekaniif jecha fuula isuma raddeeffatan haa ta'u innis akkuma dhiiratti oduma loluu fi oduma ittifatu oduma ijoolleen irratti loltuu boodallee gaa wareegama bareedaa wareegame kan maqaa gaarii qabu kan akka amma warra hafetti hattuu taa'amee maqaan hin arrafamne ta'ee dabre haa ta'u gaa haalli jaallan qaqqaaliin yeroo chaartarii baamu kanatti wareegame sun ammallee akka argittee lafatti hin hafne kan jiru weerara wayyaaneen 96 bante qoraawwan walgeettii gumii sabaa 96 baaletti nutuu kunoo miilan kanaaf kumsaa kibbarraa kaanee kunoo keeniyarraa kaanee miilan qumbii dhufne jechuudha baatii 3 moo 4 deemne ifama baatii 3 moo 4 deemne walgeettii godhannee waggaa anas zoonii kibbaa hanga dangaan Booranatti gaafataman si asii zoonii baatuu janiiti wanni dalloo as gamanatti hanga asii waabee kanaan balaga hubattee arsii cinaa tokko fudhatutti caalaa jedhanii kaanis zoonii akkasitti nu ramadanii bargaa nuti wayyaaneen nu marti halkanii guyyaa lolaan nutti jirti ati achi naan jani hoggaachi adda bacaanu eessa jira namni amma gaafayeta birraa qaceellee maaliif deemna aboo wanni irratti walii galle nun janga amma isaa fi abbiyyuu tokkon naan jee amma caala fi abbiyyuudhaan kanatti miseensi gumii sabaa dhaaba kana harki guddaan dhumate hangi hafe xiqqaan kun sagalee wayyabaa ni taha osoo dhaabni kun qaama wayyabaa xiqqaa waa silaa bu'uureessuu danda'u hin dhabne gara Somaalee kana gabbaanee of haa dandamachiifnuu kan jirratti walii galle atillee irratti dhuftee nuti tana sitti himne dhugaa san faanis dabranii maarreen faanis dabranii nuti warra ajajjoota waraanaa qofaa sitti hafee nuti ijoollee tanan gara oomin rooboo eeggannee akkasii buufna atis silaa humni si biran jirtu ajajjinni singee waraanni si jala jiru ati ijoollee fudhadhu akkuma jarri baafasitti baafadhu naan jedhan ayyee jeetan gaamoo ka'ee qajeele amma akkuma ta'ettuu ta'u ni baane Somaalee san ni dhayne achitti wal geenye. Qabsoon Oromoodha bu'aa bahii hammana hin jedhamne keessa dabarte. Tabbara dheertuu keessaas dabre. Rakkinoota baay'ee keessaas dabre. Gaagama baay'ee keessaas dabre. Qabsoo fi ijaarmayni gaagamni hammana hin jedhamne kan himamaa ture kun keessa gahe. Rakkinoota tokko tokko fiduun ni mala. Rakkinoota kana keessaa kan arraan tana naannoo adda addaatti keessaafuu biyya alaa kana keessatti namoota tokko tokko irraa calaqqisaa jiru. Waa'ee gandummaadhaatii fi waa'ee lagummaati. Egaa obbo Dhugamsaa Dhugaasaadha ibsetti aanu keessatti yoomirraa eegale haalli akkanaa kun yoom eegale kan jedhu eessatti eegale bal'inaan maqaa tuquudhaan nuuf ibsa. Summiin gaafaleessa chaartarii keessatti dhalatte ta'amma namuu of barbaaduudhaan nutti dhalatte amma gaamaqtiyoo tana keessatti. Namni bakka tana tuquuni sodaata abbaan fedhaa sodaatu haa dhiisu namni gaafa san wal jibbee jechuudha. Kunis maali? Korri sabaa hatattamaa haa godhamu kan jiru irratti gaama biyya alaa kanas waan nyaannu dhabnee shummoo waa xiqqashoo argachuudhaaf doolaara 300 yeroo takka nutti dhufe. Waraanni jiru sun waan nyaatu hin qabne. Ammallee waa xiqqootti dabalee shumuma saniin maallaqaan gati xiqqaa dhufe tokko ijoolleen alarraa akka dhufte amma gaa qora ta'e jedhanii walitti himanii maallaqni xiqqaan tokko dhufe amma qoratana kana taa'uuf qophii haa eegalluu jedhamee qophii eegalame sani mucaan tokko daddafaanii rabbi rahmataa godhuuf ijoollee waraanaa loltuu tana keessatti ijoollee loltuu warra hanga bebbeeku waa
maqaa ijoolluma naannoo ijoolluma karaa baatana waa maqaa qaqqabatee inni waa naannootti nama qoodufu miti. Sani abdataan tokko abdatumaan amma jennu kun isaa wajji ciisa inni isaa wani amana waraqaa hukuman qabu inni soo bira lafa kaayifaa bira deema kun jalaa fuudhee kun argeen wal filuu deemtii jee baasee dhugaasatti kenne. Dhugaasan abdataa yaanni falma wanni yaamee qeeqe. Yaan dhugaasadhaan yeroo tana walitti deebinee yaan dhugaasaa wanni kun maaliif qeeqa? Wanni kun akkana mucaan kun kanaaf godhe har'a wanni deemamaa jiru kanaa miti. Nuti immoo waan kana keessaa hin qabnu hin dorgomnillee yoo dorgomnillee silaanuma dandeenya garuu dhaaba kanaa diigama. Waan kana fuulduratti dhufu teessaa godhaa hayyee ifa dhageessee kana gurbaa qeeqxu taate haqiiqa inni fudhatu waraqaa katabeessaniif jee yoo kas ta'u ta'e nuti jala humaa hin dubbannu qorrummaan kun haa godhamu. Amma Harargee wal filuu deemti janii lakkii jennee irraa calleefne namni achitti waliif garabe amma sagaleen hanguma ijoollee Baaleeti gaa warri duraan bakka taan achi jiru sargu guddaan ijoollee Baaleeti. Ijoolleen Arsiif Baalee garuma tokko qoran. Akkasiin qorri sun deemee abbaa fedhan filanii abbaa fedhan dhiisan. Namoonni gaafa san silaa ijoolleen gaafa san jirtu osoo waliin haflee jettee eeytu akka jeexxaleessaa akka shee aanaa shee wanniidha Abdulatiif bagaara mul'ataa kana obboleessi isaa argitee wanni bariisoo fa'aa wajjin wareegame. Inni miseensa gumii sabaa ture gaafatamaa diinagdeeti gaafa chaartarii sana. Aanaa guysaa hanga nama 4-5 takka ijoolluma Harargee bahaa qofa keessaa hambisan nama silaa mooyixannoo qabu namni kun hundinuu. Garuu ijoollota akka abdataa ijoollota xixiqqoo bulchiinsa fi taligaan beeyne maqumaa amma wal diddaa saniitiin filanii jechuudha. Haa ta'u wanni kun nuti feene nuti numaa irraan kaayyan itti sinaarree gammachuun fudhanne maaliif ba'umaan namarraa bu'a malee gaafatamni hoggasanitti ulfaataadha. Namni ijoollonni immoo jalaa aarte maaliifii fi namoonni argitee sila waa taliguu danda'an sirraa hafee namoonni waa taliguu hin danda'e walitti qabuun maal bu'aa qaba lakki tu yeroo fi mee qaaba kana dandamachiisuu jennee jira dhorre ijoollee alaa biyya alaa dhufte ijoolleen sila heddumaatu jira itti himne. Ma boodarra gaafa horri dhumatee booda dubbiin tun dhagamte ijoolleen maanutti himuu ooltanii lakki nin barbaachifne akka jaarman dhaabni kun utubamuu barbaannaa jenneen. Hammeenya achirraa ka'e. Sana booda haalli argitee deemee waldiddaan hanga gosatti adda baate achirraa ka'ee humni Eertiratti barate. Yeroo achirraa deemu dubbee Eertiraa sana yeroo jiranis Eertiraan kunis wal keessa jirti warreen informeeshina mootummaa Itoophiyaatti dabarsantu keessa ture. Osoo hoggaa isaan dura markaba irratti bahan informeeshinni argame hoggaa as dhufanis hangamee xiqqoo qopheessinuu jedhanii ofirra gadhaaban akkasitti isaan qophii waan qabaniif lafatti otoo humni keenya hin bahin weeraraman. Hoggas weeraramu kanaan mallee kaduraan akka dhufetti haa dabru jankagaraa hogaatiin kunis ifa ture ammas sanis gadhiisan. Sunis qarmatti nyaadhamee jechuun hundi isaa sun hedduu nama aarse. Harkifannaa akkas godhee kanjuu nama gaanamne galaasa birraa buufne galaasa miseensi gumiinsa bahaa yaamamtu jechuu eegalan. Amma hoggaa galaasatti waraqaa kataban galaasan jalaa jallise. Marsaa lammaffaatti barreessan. Ammallee jalaa jallisee tasadaffarratti walitti qabee ofiifis iyyannaa ofii dabarse. Maaliifii na dhukkubaa filate galaasa yoo jaangaa yeroo sanii dubbiin isaa achittuu lafarra oofanii waan marihatame kana waan isaan gaanii fi iyyannaa san dhiyeeffateedhaan quba qabaan. Haa ta'u dhiyeeffate hoggaa san italleen taa'e namni gariin jee inninis dide maaliif silaa taa'us rabshumaa dhalataa kan jiruun. Boodarras deemtee namoonni immoo argitee harka baasee amma yeroo immoo galaasaa buusanis dhiiroo amma namni nu keessaa mooyixannoo qabu eenyu. Kati qollee taatu karaa dippiloomaasiinis karaa waraanatis waa hubatu mee dhugaasaa fi galaasanis duraan waloo fakkaatanii mee dhugaasaa irrallee daawwitu tahaa namni hamarii waliin gahanillee yeroo san dhukkubsadhe karaa Jibuutii jidabree achitti oduun natti dhuftee waliin yaada kennadhe. Haa ta'u daawwit filame yeroo filamee xiqqoo isaan dhaabbatan Somaaliin asirraa buqqifte. Yeroo asirraa buqqiftu maaltu ta'e Asmaraa yaa'anii jechuudha. Achi dhaqanii daawwit wani galaasaa achi kaa'anii galaasan ni dhukkubsata. Dhugaasan kun bira dhadhaqa. Galaasaan kun akka silaa qabamutti hin qabamne dhaqabna nulleen. Haa ta'u sawaasanis dhugaasanis maa kana godhanii mufate deemee rabshaa san kaasan.
qacaajanii uuman amma gaa warri kun kaleessa galaasan akka bu'uuratti dhiibbaa godhe Daawit filu irratti argitee qooda kenne sagalee wayyabaa ijoolluma Baale fi Arsiiti haa ta'u yeroo hanga gaa amma haalli kora sabaa sadaffaan sila Asmaraatti taa'e 2004 kuni taa'inittis isaanuma wajjin mari'atama warreen kun akka waan galaasaa wajjin hariiroo qabanutti yaadamaa ture yaada yoo kunneenillee namni dhagahu jiru booda deemtee wanti suni hin teenye ifa kamaan dhuftee rakkoo uumte rakkoo tana maaltu uume tanallee rakkoon guddoon bu'uurri ishii leencoodha maaliif warra kan suruseen warra kan leencoo baachii kana isaa fide warri immoo lafa jala waa'ee Itoophiyummaa kana naannessuu barbaadu leencoo faadha warri immoo ammallee deebi'ee waa akka gartee kamaal waan kanatti dhiibbatu sagantaa dandeettii dhaabatii ol baasee waa'ee waraanaa kana isin waraanaan loluun barbaaddanii akka inni jee Daawit fa'aa wal'amu warri goosisee warra kanaa jechuudha deebi'anii karaa biraatiin ammallee hogga rabshaan uumamee waan rabshaa godhamu hayyee wanni kun haa qabbanaa'u sagalee wayyabaan gumii sabaa karaa nagaatiin sagalee lama sadee kennuudhaan Daawit argitee dhiibnee akka karaa nagaatiin jijjiiraaf keessatti goona. Ja'amee namni hangi tokko waliin mari'ate hanga ganama gannama 17 ni ga'a. Hoggaa tana osoo wanti sun haga nama 21 ka barbaadan hin argatini 17 san arganne jedhanii namni 11 ka ijoollee Arsii qofti waraqaa facaase. Amma gaa wanti sun deemtee jijjiirama baananitti dabarte. Kana hunda maaltu dhalche? Dura gaafa chaartarii seenamus namni akka jirutti gubbaadhaa nama garramatu leencuma ture. Maadhuma isaati. Deebisee gaafa kanallee warri ammallee rakkina as keessatti karaa Itoophiyummaatiin rakkina uume maadhuma leencooti. Dhaaba kana ammallee karaa fagaatu natti fakkaatu. Na dhibaa jira ammallee waa'ee leencoo fa'aa. Kana hunda wanni na dubbisu osoo akkuma duraan gonfatanii jiran sanitti ture haga namarallee ibsuu hin danda'u. Amma immoo isaan waan adda ba'anii fi wanti kun hundi tasaanii ta'uu naaf ifa gale. Irra deemaa dhufne karaa kana hunda. Kanaafi ammoo leencoo qofaa sababni jira dhaaba kana keessatti dadhabbiin kabiraan jirtu duraanuu daawwitumaa wayya jenneetu qubatti baafne haa ta'u immoo yaada namaa fudhatuutu hin jirre dhaaba keenya keessatti agarrattuu yaada namarraan fudhatamu haa ofii malee. Kanaafuu deemee amma namni hedduun quba waliin laatuu eegalee jechuudha. Har'a akka hawaasatti hawaasni hedduun caccabaa jira jechuudha. Hogganni keessan nugusa otoo mootummaa hin argatin taa'uu kan jijjiiramne nuun jechaa jiran. Haa ta'u kanammoo kan fide adeemsa. Daawit qofallee miti. Haala. Daawit wanni qabu xiqqoo yaada namarraa fudhachuu dhabu yoo ta'e malee karaa isaatiin doggora qaballee waan ju'an namni ijoollee. Maaliif hin agarre xiyyaaf. Ammoo yaada namaa fudhatuu ni qaba. Caasaa tikaa akkaataan itti diriirfamtu tanuma argitee namuu odoo namni kun itti lakkii wanti kun argitee nun baaftu lakki rakkoo uumti osoo jedhan faani diriirfamti. Ammoo gaagamuu fitti yeroo hedduu akka quba qabutti. Keessafuu hanga 2005 hanga waliin jiru san 2005 biraa deeme akka qoraabaanitti haga sanitti caasaan tikaa dabilii dalayti. Wanti sun nurraa irra guddaa gaagama buufte. Haga dhiyoo sanatti illee wanni sun numa mul'atti. Kun hundinuu marii yeroo takka namaan gahuu dhabuu waan tokko yoo mari'atanii waan tokko ni tola jedhee yaada. Ammallee wanni nama barbaachisu hoogganni keenya hanga jirutti yoo marii guddise yoo miseensota mari'achiise bakka jiranitti mari'achiise namootuma isaaf amanamaa ta'an qofaatu qabsoota na jaalataa haayoo tanaaf amanamaa jechuu dhiifame namoonni argitee Oromootanii dhaaba kanatti amanan kaarra miseensa ta'anii jiran hundinuu kaayoof kanaaf amanamaadha. Ammoo yaada walirraa yoo fudhatan bareedaadhaan jaa waan kana kan irraa dhufe haalli irraa dhufe akkasi naannummaan akkaataan itti biqiltes akkasi akka Itoophiyummaa fi sirni Oromoon keessa jirtu 5 hammallee san keessaa kan hin bahintu jira. Sirni fuudaalaa keessaa hin baane sirna abbaa lafaa maali sirna fuudaalaa keessaa hin baane kaapitaalizimii
في أرجتي وجهك بينتي وجه يا أجر هذا هو اللاجرو ورسنا في دار أرك قدام إثيوبيا متمنا إثيوبيا سنة سنكسة وري وابرتي قسم بودة الليل أما حالا أرجتي ورد إحاتي وجه دي مدان ورد يا هنديرو إثيوبيا مجارات بيتين سنة كجراتو جالات ورد أما لفاقه سنة ما أسوا نتيمو هي أوفي نعمرة سمن خي نعمرة سومالي نتبلسمو مهاجنو جن مالك ويعني نكالت ديمتين رفتتون دراني تب يبل تجري ليبريشن فرونتيرا و إثيوبيا يتنكاني نولين حرقيو رموجن نكانين كابو سانيو ما تخيني مرتفعنا جنة يفنس إلى أرض كاير رتب بلسم رتب وليقل ويا قرو مرة وانتي ورا قبصو بلسما أكنتي هدم مسو ولا منتي أبا أرمون بلسما جتو تنرت وليقلو قدام هم بلسما هم قرانا قاتل إثيوبيا ما قيسا خرام إثيوبيا قيسا مالين دبرسو قام درو قبصو إلي موبايل قاموا سي جلق وامتي وانقون شمسان سورا شمسين سورا فاران إرقسي نجالانا بنا مالين مجرتي هاتو سي أدو بكم لما توبهنيو خبيلسوم ما جوسي أيالا لتوما كيسة جرانو ما قودم ولا مشكلة ما قودم سان كيسة تمالتو دلته ترى إرجع إثيوبيا ما في بلسوم رتي والقون سنة بوده هو غندما تورتي والقون نجو ركون غندما را ديمتي أما درجون نرى لفاقو أكثر درجسات فميديام بنامه كرتكلو شايتي غير متوقع جرو تكايرون جانو درجة خبيجة لا خنجرو خبيجة خيسا غير توقع جرو غير دعوة جرو قوليو غير براجر دامسين أنكابو قالوا تأما لفاقا استهي منغدو تستهي شمرن استهي عاون استهي أرمو أرمالتو أركا قبا مالتو نرأي قما مال حاقون وقجو خنرتي نمو يان نساء يولا لنتوك أمو وان دلق أفاني وان توكو أسا هجيدا وان دلق كنافو أن كنن دامدو أما درجقوت ورمو خق أبصون أما نتي درو قبدي نوتو فولدرة تركام فجيسو قباجي بيالاتنا خيستيك روجي حاسو بكا هدومنان كمو جارما آبا أو جرادين جريتو هدون جرا إسان كن كايو بلسمان جالان ناجو هوغانا أما جرو خنا وليقلو دادم ناجو ياديرو هوغاني سنين دبينين جانا نمو قبصوتنا قبصون تيساني اتخوتا نمني وادلقو ندادبا ندقو قرالي خدو قرالي في خدد دبسي خهندد دبين خسمون حراسانتو جبيس يودد دبس الرافو دبعاسا ملي على أبتانين تمللبا أولم فرماتا إنكبدون جا كانمو أرجيتي جارميني أورمودا بكا جرا أن كانت نمنا كانت الأبانو جي إجلس يوجراتي خطي أمانوتي قودة فراتي جارميوتا سنرات الإبا قودة خرا أورمودا همنتي تهوتي خرا أورمو إرجلوتي هاولتي أركسو درقود أبس خانان داما خاما نهي نوتو تدبرو قبامانو قدن ديف نجو خانان جان إسنتي دبرسو في تخوتا بقى ورئيس ندرا harka qaban san raafuudha tumbaadhaan goomiti yoo ba'atan hawwitan itti seenaa hoottaan jaan manguddootanis yaa manguddoota Oromoo arra Oromoon duddaa garaa ta'utti jirti diinni immoo nu keessatti dalagaat horii guddaa gannaqee nama keenya dubartii keessan dardara keessan arra dardara jee kammoo karaa biraatii jaa'u kammoo miidiyaa Oromoo ja'amu qooda garagaratti akka inni walirratti dalagu godhaa jirus hojii diinaati ilmaan keessanii mana keessan ilmaan keessan ijoollee teessan gandummaan addaan qoqqooduu tanarraa akka Oromummaa walitti dhufanii karaa irra Oromoo jiru irratti waliin tarkaanfatan gorsa dhidhiiba walitti harkisaan jira haawwanii fi shamarraniinis ummiti arra facaatu tun isinis qooda dargaggoo qabdanis dargaggoo keessan dargaggoo kana karaa dogoggora irratti akka yaane qabsoon Oromoo qoqqoodamuudhaan fiixa bahuu hin dandeessu naannummaan garagara yaa'uun
bu'aan fiddu diinumaaf bu'aa fiddi. Walirratti bobba'uun diinaaf bu'aa fiddi. Oromoof bu'aan fiddu. Qabsoo Oromootiif bu'aan fiddu. Kanaafuu wal qabaa. Karaa irratti wal deebisaa. Karaa irra bilisummaa keessan isin shaffisu. Irra wal oofaa. Hiriyoonni keessan biyya keessaa ni jaarmanni Oromoon qaala jirullee nu wajjin jira jeeti isiniif jecha qoma baree dhumaa jira. Chaanu daawwattoota keenya. Obbo Dhugaasaa Dhugoomsaadha. Haasawaa godha keessatti bal'inaan gadi seenee rakkinoota uumaman tuttuquun nuuf ibsee jira. Kana qofaa miti akkumaan seenaa irratti jedhetti galmee seenaa keessa deebinee gulaallee oduu arraan tana namoonni tokko badduudha jedhullee wanni dhiheessinuuf akkumaan jalqaba irratti isinii tuqetti dhaloonni arraan tana qabsoo tana ba'aa isaanii ba'aa siidaa qonyee irratti fudhatanii tarkaanfachiisuudhaaf bakka bu'uuf of qopheessaa jiran barnoota akka irraa argataniif addaan faffaca'uun bakka takkillee akka nun geessine jaarmaa baay'isuun bu'aa tokkollee akka nuuf hin finne keessaafuu adeemsa yeroo qabsoo keessatti hoogganni har'a jiru badii dabarterraa maal barachuu akka qabu dhaloonni arraan tana qabsoo tana ba'aa isii fudhachuudhaaf yeroon teenya geessa jechaa jiru gorsi qabuuf maal akka tahe nuuf ibsu. Egaa daawwattoota keenya qophii galmee seenaa jettu jalatti odeeffannoon obbo Dhugoomsaa Dhugaasaa waliin goone kutaa lammaffaadha asirratti raawwata. Qophii itti aantutti tantana fakkaattu galmee seenaarraa qabannee isinii dhihaachuuf jiraanna. Nagaa jiraadhaa jechaadhaa magaalaa Torontoorraa kan isinii dhaammatu ana Ahmad Sayyooti. Nagayaatti. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima.